Dibata maallaqa guddaan olaayinii irraa shamarran keenya bitanii maallaqa isaanis qisaasessan akkasuma mootuyyuu urgoytuu adda addaa mana keenya keessatti isa ashaaba yookiin mootuyyuu waan uumamaa haala salphaa ta'eef karaa salphaa ta'een rifeensa keenya tajaajilaa fi kunuunsa yeroo gabaabaa keessatti akka dheeressuu fi akka laaffisu hojjannee hundi keenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Asha marka fuuni Oromoo koo guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jirra jirtu siniin jedha. Kanarra sitti argitan kun rakkoolee rifeensa keenyaati. Akka fakkeenyatti forforii wantoonni adda addaa kan nama saaxiluuf waa'ee forforiis tahee akkasuma waa'ee ciccitiinsaa irraa dhingadda dhiyoo kana viidiyoo isin hojjedhee jira. Har'a kana sitti argitan kun dibata rifeensa keenya yeroo gabaabaa keessatti dheeressu akkasuma ammoo isa olaayinii irraa maallaqa guddaadhaan kan qabu bitee kan dhabe ammoo itti yaaddahuu fi hawwuu yookiin ammoo kan maallaqaan gurguramu akka mana keessatti hojjetan qabee isinii fidee jira. Kaasitti argitan kun wantoota urgaawituu yookiin mi'ooyituu mana keenya keessatti qimaa fi qimamii goonee nyaatattis tahee dhugaatitti fayyadamnudha. Kanasitti argitan kun waraqaa sidira yookiin ammoo baala akkuma beekamu baala qurquraa yookiin ammoo isaa Sumaaleen walumaa galatti qaama isaaniitiifis tahee laafiinsa qaama isaaniitiif akka hinnaa jira fayyadaman qasila jettiin. Kanasitti argitan baala foonii yookiin sigaa maxbashaadha yookiin roozmeeriidha. Akkasuma ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya takkaa isaatiin akkuma asitti argitan kana kun qurunfudiidha. Itti aansuun asitti kan argitan kun ammoo hargiisaan gogaan ni jira. Akkasuma ammoo baalli sidiraa yookiin ammoo baalli qasila yookiin ammoo qurquraa hedduu bu'aa guddaa kan qabu. Kanasitti argitan kun hundi isaatuyyuu shunfaa firii talbaa mankaa tokko, shunfaa mankaa tokko, qurunfudii mankaa tokko, baala sidira yookiin ammoo baala qasilaa mankaa tokko ijaafillee bareeda, heelii firii torbaa, akkasuma absuudaa mankaa tokko, itti aansuun ammoo firii shunkurtii diimaa yookiin shunkurtii alaangallee isallee mankaa tokko qopheeffannee akkasuma san qofa osoo hin tahin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya abishii mankaa tokko, hargiisa gogaa biyya keenyas wanni hargiisa gogaa fayyadamuuf jiidhaa waan argachuu hin dandeenyee fi hargiisa gogaa mankaa tokko. Kana hundisaa goggogaadha. Erga gogee uumamaan kan gurguramuudha ni beeytani. Hargiisa qofa kan jiidhaa ofii bitee mummuree aduu keessatti goysuu yookiin furuunatti goysuudha. Kanaaf hundi keessan hanga xumuraatitti yoo viidiyoo kana ilaaltan waan gaarii irraa barattanii fi irraa argattanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Isin ammoo viidiyoo kana warri maatii koontaanii gama maatii kootii dabalamuun warri maatii kootaatan ammoo viidiyoo firoota keessanii qoodu san qofa osoo hin tahin sheer waliif godha irraa fayyadamaa isiniin jedha. Faayidaan isaa maali yoo kan jettan tahee rakkoolee rifeensa keenya guutuu furmaata inni tahaa. Tokkoffaarra ciccitiinsaa, buqqa'iinsa, dheerinsa rifeensa keenya saffisaan akka dafee dheeru saffisaan jennaan guyyaa 2-3 keessatti osoo hin tahin yeroo ji'oota haga murtaa'anii keessatti nu dheerachuu ni danda'a dhibbarraa dhibbatti. Akkasuma ammoo akka sammuun keenya yookiin mataan yeroo hedduu nu bowwaafannee nu gargaara. Rifeensi ququrxamu namoonni hedduun rifeensi narraa ciccitaa, narraa yaa'aa, narraa buqqaa kana hunda ittisuuf jecha kuni qoricha warri olaayinii jechuudhaaf Afrikaan hojjetanii isinitti meeshaalee qodaa isaanii saamsanii bareechisanii isinitti gurguranidha. Garuu nu mana keenya keessatti akkanatti finnee walitti maynee karaa biraatillee karaa qullubbii akkasuma ammoo shunkurtii irraallee ni hojjetama. Hundaayyuu ni hojjanna. Garuu har'a firii shunkurtiitii kan qabannee dhufne. Firii shunkurtii warri hin qabne rakkoon qabu waan qabdan qofatti godhuu dandeettani. Kana jechuun namoonni keenya waan hin qabne eessaa fuudha jettanii dhiphachuun ni mala. Fakkeenyaaf absuudaa, qurunfudii fi akkasuma abishii jirtuu mankaa tokko waliin gootanii yoo qabaatan shunfaa talbaa yoo hin qabaanne kama qabdan gosa 2 gosa 3 itti godhuu ni dandeettani. Isa kana erga gogaadha walii gallee jira. Gogaa yoo isiniin jedhu ka aduun goyse yookiin ammoo kan furuunni adda addaa suuta immifamee goyfamee akkuma urgoytuu yookiin qimamii adda addaa tumannutti erga inni gogee jedhee ni daayinaa jechuudha. Meeshaa itti daakkannu qopheeffachuu ni qabna. Yoo jiraa kana hojjannellee rakkoon qabu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wantoonni as keessatti argaman kun waan dhukkuba adda addaa nurraa ittisan akkasuma ammoo aynannaas ija namaatiifillee faayidaa guddaa qabuu fi fayyaa guddaa qabu. Wanni akka absuudaa, sidiraa, shunfaan forforii balleessuufis tahee hundi isaanii jechuudha mataa ofii ka danda'an yookiin faayidaa ofii kan qabanidha. Haa ta'u malee faayidaalee isaa kana yoo finnee walitti kan fayyadamnu tahee akkamitti akka faayidaa guddaa argannu kan isinii gala jedhee yaada. Erga asitti argitan kunoo daayinee qopheeffannee erga jenne
ni qopheeffanna jechuudha ittanii haaluma kanaallee namootuyyuu qodaa qophaahetti naqachuu ni dandeettanii immoo kana qofa osoo hin tahin haala kana hin tahiniinillee qodaa waan kana jechuudha daayitanii geessitanii maal godhuu qabdanii qodaa qadaada qabu kan burcuqqoo irraa uumamaadhaan kan laastikii gosa laastikii hin taane itti naquu ni dandeettanii garuu irra filatamaan guyyamaa hojjechuu heddan kana yoo daakkattan irra bareedaadha akkaataa fayyadama isaas tahee akkaataan itti fayyadamtan kan viidiyoo xumuraa irratti kan ilaaltan tahaa zayitii zayituuna yookiin ammoo zayitii nuugii haa taatu zayitii qobboo haa taatu tan nyaataaf dhuftu san burcuqqoo 2 yookiin burcuqqoo 3 ibidda irratti xiqqoo isnee ammas jechuudha meeshaa akka afaan qabu yookiin ammoo burcuqqoo irraa uumametti naayinii laastikii tahuu qabu zayitii ho'aa kanaafi isa walitti hunda qopheeffannee tumanne kan itti naayinee torbaan tokko yookiin hanga guyyaa 10 kenne achi booda dhimbiibnee zayitii kenna barbaadan akkasumatti illee ittiin keettanii yeroo dibattan dhimbiibuu ni dandeettanii kenne fakkeenyaa fi galgala rifeensa kenna ganama dhiqachuu hin galgalan dibanna fakkeenyaa fi yoo amma tasa jechuu osoo amma fakkeenyaa fi wargaa'ila keessa jiran sa'a hin beekamne dhiqachuu ni malanii sa'a walakkaa sa'a 2 sa'a 3 ofirra tursiiftanii dhiqachuu ni dandeettanii irra filatamaan rifeensi kenna rifeensi Afrikaa waan hedduu jabaataa ta'eef yookiin ammoo mammaramaa ta'e hiddi isaa laafaa waan ta'eef jecha akka hiddi isaa jabaatu yookiin ammoo tuyyuu akka saffisaa rifeensi kenna ciccabiinsas ta'e adagaalee yookiin rakkoolee dhifaman of golcha rakkoolee adda addaa caccabiinsaa jijjiirama hormoonii jijjiirama qilleensaa bishaanii fi akkasuma ammoo tuyyuu keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa hojjetan bishaan oowwaadha sammalee jechuudha qilleensi oowwaadha bishaan soqiddaan kan makameedha sabab kanaaf jecha rifeensi yeroo hedduu kan ciccituu fi kunuunsa hedduu kan barbaadudha kanaaf isin ammoo tuyyuu galgala dibattanii osoo ganama dhiqattanii hedduu bareedaadha yookiin ammoo tuyyuu rifeensi Afrikaa karaa kanaan hedduu filatamaadha akkuma sitti argitan kana isaatu walitti makame zayitii ho'ifannee zayitiin kan isinitti zayitii zayituunis ni taha zayitiin qobboo irraa uumamu afiyaa isa jedhamus ni taha zayitiin nuugillee ni taha kana sadiin ni qopheeffattan jechuu immoo zayitiin kookinaatiillee ni taha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa zayitii kookinaati kan fakkeenyaa fi sirriitti isin hubattanii wanni beekuu qabdan kan jaarkaaniin gurguramu jira kan xaasa gurguramu jira isallee haa ta'u qopheeffannee asitti meeshaalee qulqullina qabu hafuura nyaataa yookiin foolii barbaree dhadhaa umauma walumaa galatti hin qabnetti qopheeffannee kun ka qophaa'ee jechuudha dura bahee oolaayinii irraa maallaqa guddaan osoo hin bitin itti fayyadamuu ni dandeettanii meeshaan itti naqachuu qabnu yookiin itti qopheeffachuu qabnu burcuqqoo yookiin ammoo tuyyuu gizaazarraa tahuu qaba isiniin jedha kana hedduu irra deddeebi'ee zayitolee mataa keenyaaf tolfannu hedduun jechuudha karaa kanaan qophaa'uu qaba irra caalaan filatamaan ammootu inumaayyuu waan akka haayilaandii laastikiitti godhuun hin barbaachisu erga burcuqqoo kanatti naayidhee jennee zayitii ho'ifannee finna zayitii burcuqqoo 2 burcuqqoo 3 rakkoon qabu isin firoota keessa wajjin hojjetachuu ni dandeettanii zayitii burcuqqoo 4 jechuun liitira tokko isinii galaami jechi kiyya amma kun burcuqqoo 2 walakkaa liitiraati jechuudha isin yoo barbaaddan nam 2 walitti nam 3 walitti bakka takkatti yoo hojjetattanii jettan wallahi dhugaa isin hima obboleeyyan tiyya yeroo gabaabaa keessatti furmaata rifeensa keessanii kan rakkoo adda addaa himattan isinirraa hir'ata haala kanaan waliin dhooftanii guyyaa maraa banaa hanga guyyaa 10-15 akkasii ukkaamsitanii keettan san banaa waliin dhooytanii inni wal fudhatee foolii bareedaa foolii gaarii akkasuma ammoo tuyyuu namoonni foolii dhuunfaa jaalachuu dandeettanii fooliin isaas isinitti toluu dhabuu ni mala haa ta'u malee garuu haala kanaan kuuftanii yookiin kuusaa rifeensa kennaa achi kaayattanii booddeessanii ammoo osoo hin yaadiin ji'a 2 ji'a 3 jechuu ka qopheeffattan kana rifeensa keessan dibattanii gaafa inni dhumu haaluma salphaa ta'een jijjiirama rifeensa keessan irratti ni argitanii kanaaf hundi keessan karaa kanaan fayyadamaa shaampoon ittiin dhiqattan shaampoo rifeensa keessaniif mijataa ta'e tahuu qaba yookiin rifeensa keessaniif isinii ta'een dhiqachuu qabdanii torbaanitti yeroo 2 deddeebitanii dibachuu qabdanii namni isinii mijaa'e guyyaa 2 jidduu oola torban keessatti al 3 dibattanii dhiqattanii eegas immoo qibaatii daaksii yookiin qibaatii abukaadootiin filaa ishima gaafa itti deebitan gadi hiitanii filtanii isa kana dibdanii irra bulchitanii ganama gayoo gad dhiqattan haala salphaa ta'een kan isin fayyaduu fi irraa faayidaa guddaa argattanii bu'aa guddaa ittiin milkooytanii kanaaf hundi keessan nagahatti horaa bulaa isiniin jedhaa turtii gaalii fayyaan faaya namoonni isinirraa badeen of kolchaa isiniin jedhaa haala viidiyoo jedhu namni jaa'u didams viidiyoon kee waan laallamaan jirreefi baay'ee jechuun hojjechuun nan gammachiifne irra dadhabee fidee hojjedhe namni hin laalu sababa kanaaf maaliif viidiyoon hojjedhu dogoggora qabamoo rakkoolee dhamoo yaada ani isin dhiyeessu kanatu isin hin gammachiisin koomantii jalannaa barreessaa holaa buraa nagahatti laayik